na isa eegan kan inni bosona waliin gale irraa kaasuudhaan ammoo humnoota kumaandoo Riippaabilikaan Gaardiitti ramaduun dhagahamee jira. Kunis ammoo kaleessa akka ta'ee fi har'aan tana yeroo kanatti kan eegamaa jiraniin sanyii Nagaasaadhaa humna kumaandoo Riippaabilikaan Gaardii akka ta'an qondaalli ABO Shanee tokko himan. Akka sababbiitti ammoo mootummaan dhiyeessuudhaanis humni waboo bosona jiru abbaa torbee qindeessee si ajjeesuuf deema jechuudhaanis ammoo gareen Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaatiin hundeeffame humnoota inni ammoo ofiin eegaa ture irraa kaasuudhaan humna haaraa itti ramadee jira. Kana ammoo sanyiin didanii akka turanii fi dirqamanii humnisaa akka irraa kaafamanis yeroo ammaatti himamee jira. Sanyii yaaddoon qaba jedhanii ammoo didanis humnoota isa eegan kan inni ofiin ammoo fidate irraa kaasuudhaanis garee Shumaa Abdataa kana itti godhanii humni Riippaabilikaan Gaardii yoo si bira jiraate abbaan torbee waboon ergu umaasin godhu jedhaniini ammoo nama kana amansiisuuf yaalan illee garuu yaaddoon qaba jedhanii humnoonni awwaliin gales na waliin haa turanii keessanis haa jiraatan jedhanii gaafatan illee ammoo humnoota isaa waliin galan kan isa eegaa turan irraa kaasuudhaanis eegdota haaraa Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaatiin ammoo itti ramadanii jiru. Sanyii Nagaasaadhaa yeroo ammaan tana haada mormatti kaanii olii gad oofaa jiran kan jedhan qondaalli ABO Shanee tokkitti dhihootaan sanyii yaaddoodhaa fi akkasuma haala hamaa keessa jira jedhan gareen Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaadhaa ammoo itti ramadan nama kana doorsisaa akka jiranii fi tumuufillee akka yaalantu himamaa jira kan jedhan yeroonii fi eegdonni koo waliin galle narraan kaafaman isinis ammoo waliin dabalama jechuudhaan gaafatanitti humni Riippaabilikaan Gaardii nama kana doorsisuunis dhagahamee jira. Humnoonni kun ammoo kaleessa achi dhaquudhaan bakka inni itti argamutti humnoota isaa waliin turan irraa kaasuudhaan ABO'n bosona jiru waboon ammoo humna abbaa torbee qindeessee Finfinnee fi akkasuma Adaamatti ergee jira. Kana keessa kan deemtu yoo ta'e ajjeefamuuf deemta eegamuu qabda jechuudhaanis ammoo akka irraa kaasan kan dhagahame. Sanyii sodaa guddaa keessa galchuun maqaa si'eena jedhuun ammoo Jeneraal Shumaa Abdataa hiikaadhaa garee humna Riippaabilikaan Gaardiitti ramaduudhaan olii fi gad akka barbaadan oofaa akka jiranis dhagahamee jira. Sanyiin fincaanii yoo deemu nyaataaf akkasuma arrafuudhaafis ammoo hayyama Jeneraal Shumaa Abdataa malee socho'uu akka hin dandeenye qondaalli ABO Shanee tokko kan himan walii galteen diiginaa dhiiroo jechuudhaan sanyiin ammoo akka kadhataa jiruu fi mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo dhimmicha dabarsee mootummaa federaalaatti kennee jira. Haalli nageenya keetii yaaddeessaa mootummaan federaalaa si tiksuu qaba jechuudhaan ammoo gareen pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaa Jeneraal Shumaa Abdataa faatti dabarsanii akka kennanii fi Haayiluu Gonfaa faan ammoo shira kana hojjechuun dhagahamee jira. Jeneraal Haayiluu Gonfaadhaa warri garee kana ammoo bosonarraa galche ABO Shanee kanas ganaa jira jechuudhaan qondaalli ABO Shanee tokko iyyoo himan. Jeneraal Shumaa Abdataadhaa maqaa waboon bosonaa humnoota abbaa torbeessitti ergee jira si ajjeesuuf deeman jedhuun ammoo nama kana humna Riippaabilikaan Gaardii marseetis yaaddoomtuu keessa galchee doorsisaa jira kan jedhan qondaalli ABO Shanee tokko marti keenya yaaddoo keessa jirra jedhan. Guyyaa lamaan dura ammoo humnoota ABO Shanee hiikkatanii kaambii turan daawwachuun kan himame. Erga achirraa galee ammoo sanyiinis humna kanaan to'atamaa kan ture. Kaleessa galgala ammoo guutumattuu humni isaa waliin ture biraa oofamuudhaan humni Riippaabilikaan Gaardii kan itti ramadame har'aan tana guutuu waliin garre kan jedhan qondaalli ABO Shanee kun haalli sanyii Nagaasaa yaaddeessaa ta'us ammoo maddeen keenya keessoo jaricha gabaasaniiru.